walaana kan wanni amma nama godhu fakkeenya aanarratti nuti deeman gaaf tokko sheerichaa dhufanii beekanii tolee hara wajjinsaa wata dukkaana inni argateeti qarshiin takka deebisaan hin argateef qarshii waan fedhu laanjee ammoo waan hin bitti gajeetiin daabboo filadhee dhufee hogganee fi lufuma kadeemnee kee waddaanne hara masgiida seennee waddaanne waddaata qaalamni hunda qabne immoo hogganee fi masgiida ol seennu aseetumaan daabboo dhigadhee qabadhee masgiida ol seenee Allah akbar jee eedadhee salaata keessatti daabboo fidee wallaahi kana nama barsiisaan immoo kan hin ta'u salaatuma keessatti nyaattee fidee sun salaamata hin baafatin Anjani tiga ni dhagaanii ammoo namni nama gaddaa batus waan achi hin himne salaatu jiranii eegala salaamata baafatee daabboo as keessatti nyaachuun hin ta'uu jaaniitu natti himne yaa hawaasaisin jaalanna wallaahi afaan qofaanii dhugaa qalbirraahi ونحن إخوة في دين الله dhageessan hordoftan dhaamsa ulamaa'e al-ulamaa waraasatu al-anbiyaa'e ulamaa fawwaatu dhala laafumseen wanti amantanii hojii rabbii qara'ee fudhatan du'aa'e kanumaan milkiini naannoo keenya tanaa qalbootoo hin jaanii. Allahu Akbar.